Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukadamee 300 ol dhaabuun gabra ta'urraa saabaan bilisa ta'uuf gargaaran maqaan isaa eenyu? Halkan hirribaaf osoo hin ciisin dura Ayatul Kursii qara'uun bu'aan isaa maali? Nabiyyii kamtuu alayhisalaam jinni irratti mo'e akkasumas bineensa waliin haasa'uu danda'e? Zamzam jechuun maal jechuudha? Namni tokko osoo beekuu salaata asrii yoo dabarsee wanta lama dhaba. Isaan maaliif maali? Lallabdoota haqaa yaa garee shahaadaa. Lallabdoota haqaa.